Onkoloolessaa 6. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoon. Onkoloolessa 6 guyyaa kanatti haati raajichaa fi lubicha guddaa Saamu'eel qulqulleettii raajittiin Haannaan boqotte. Qulqulleettiin kun nama gosa Leewwiiti. Ilma Taahiriim Hilqaanaatti heerumte. Innis haadha manaa biraa Fiinaanaa jedhamtus qaba ture. Isheenis waan dahuu dandeessuuf Haannaa ishee dhala hin qabne kana maseena taateen ni dorgomti yookiin morkatti turte. Haannaan baay'ee gadduudhaan hin nyaattus hin dhugdus turte. Abbaa manaa ishee Elqaanaan garuu ishee jajjabeessa. Isheen garuu hin dhageessus ture. Bara lubichi Eelitti gara mana Waaqayyoo deemtee boo'ichaa fi gadda guddaan Waaqayyoon kadhatte. Yaa Gooftaa, yoo dhala naaf laattee umurii isaa guutuu akka si tajaajiluun godha jettee wareegde. Isheen callisaan yookiin yaada laphee isheetti waan kadhattuuf lubichi Eeliin ishee argee daadhii wayinii dhugdee akka machooftetti ishee yaade. Daadhii wayinii dhugdee maaliif gara mana Waaqayyoo dhuftee? Amma deemii machii kee hirribaan ofirraatii balleessi jedhee itti dheekkame. Isheenis daadhii wayinii gonka hin dhugne. Ala waan dhabdeetiif gaddeetan maleessaa jettee lubicha Eeliinis ishee jajjabeessee, uumaan Israa'el kan kadhatte siif haa kennu, nagaadhaan galii jedhee ishees ni eebbise. Jecha isaatti amantees gara mana isheetti galte. Kana boodas ulfooftee ilma ni deesse. Maqaa isaas Saamu'eel jettee moggaaste. Erga harma guusteen booda gara mana Waaqayyoo fuutee deemtee gara lubicha Eelii geessite. Kanaan dura akka dhala naaf kennituuf yeroon Waaqayyoon kadhadhu dubartittiin agartee ana ture. Kadhannaa koo dhagahee dhala naaf laatee kana booda umurii isaa guutuu Waaqayyoon akka tajaajiluufan isa fidee jettee isa hubachiiste. Kanaan booda Haannaan Waaqayyoon galateeffattee kadhannaa fi raajii isaa lapheen koo Waaqayyoon amanee jabaatee jedhu hanga dhumaatti dubbatte. Kunis faarfannaa Daawit dhumarratti weedduu Museetti aanee barreeffame. Isa booda Waaqayyoon tajaajiltee nagaadhaan boqotte. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, nunis kadhannaa isheetiin bara baraan nu haa fayyisu. Ameen. Guyyaa kanatti holqa keessa jiraachaa kan ture qulqullichi Abbaa Phenxeeliyoon boqotanii. Abbaan kun gosa maatiiwwan kabajamoo mirga mootii Roomaa ta'an irraatii dhalate. Yeroo ijoollummaa isaatti maatiin isaa gara kawaala geessuun innis gorsaa fi ogummaa barbaachaa kadhachaa fi soomaatiin jabaatee achitti guddate. Kana boodas hiriyoottan isaa qulqulloota 8 wajjin bara mootii Ala'aameedaa gara Itoophiyaa dhufe. Erga bara xiqqoof waliin jiraatanii boodas gargar bahan. Qulqullichi Phenxeeliyoon isa garaa xiqqoo tokkotti ol bahee holqa dheerinni isaa dhundhuma 5, dalgeen isaa dhundhuma 2, bal'inni isaa immoo dhundhuma 3 kan ta'e qaawwaa xiqqoo qofa hambisee hojjetate. Osoo hin taa'inii fi hin ciisiin akkasumas osoo waa nyaatee hin dhugin waggaa 45 achi keessa jiraatee gogaan isaa hamma lafee isaatti maxxanutti, hamma imimmaan boo'ichaan nyaarri isaa irraa luqqa'uttis ga'e. Dhukkubsattoota fayyisuun, jaamota ija banuutiin raajiiwwan gurguddaa hedduu raawwate. Guyyaa tokko galgala muka tokko dhaabee hanga bari'utti guddate. Muka guddaa ta'ee yeruma sanas goge. Barataan isaa falaxuun guggubee lamaca isaa aarsaa ittiin dhiyeessuutiif uffata isaatti fuudhee adeeme. Mootichi Kaaleb yeroo mooticha Yihuudotaa isa biyya Naagiraan balleessee fi kiristaanota ajjeese waraanuudhaaf yeroo yaadetti akka isaaf kadhatu qulqullicha Abbaa Phenxeeliyoon gaafate. Innis Waaqayyo hojii isaa hundumaa irratti
dandeettii kan qabu diinota kee irratti si moosisee nagaa fi jaalalaan ni deebitaa jedheen. Mootichi Kaalebis biyya Naagiraan gahee mooticha gantuu Fiinehaas wajjin wal waraanee mo'ichaan gantoota balleesse. Abbaa Phenxeeliyoonos waraana sana keessatti diinota isaanii akka ari'aa ture warri argan hedduun dhugaa bahaniiru. Kana boodas mootichi Kaaleb mo'ichaan erga deebi'eetiin booddee mootummaa isaa dhiisuun harka qulqullicha kanaatiin aangoo monoksummaa fudhatee soomaa fi kadhannaadhaatiin holqa keessaa qabsuuraan jiraate. Abbaan qulqulluun kun erga qabsuurummaa isaa xumureetiin booda ulfinni isaaf haa ta'uuti Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara abbaa Phenxeeleyoon dhufe nama maqaa isaa waamuuf yaadannoo isaa taasisuu fi qabsuura isaa barreessuuf yaadaa yookiin waadaa gale. Kana booda dadhabbinni si ga'a boqodhu ittiin jedhe. Yeroo sanattis lafeewwan isaa sosocho'an jaalalaanis boqotee holqichuma keessatti awwaalame. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunnis kadhannaa abbaa kanaatiin nu haa fayyisu. Eebbisaa bara baraan nu waliin haa ta'u. Ameen. Guyyaa kanatti yaadannoo dhuga ba'uu Episkoophosii Inxooniyaos isa biyya Binaatii eebbi isaan waliin haa jiraatu hanga bara baraatti. Ameen. Guyyaadhuma kanatti yaadannoo raajicha Imbaaqom kan hiikni maqaa isaatii beekaa ta'edha. Qulqullichi kun ilma Yoosaafiix gosa Simi'oonii fi Yooseefidha. Seenaan isaa caamsaa 24 barreeffamee jira. Guyyaa kanatti Episkoophosiin biyya Ateenaa qulqullichi Diyoonaasiyoos wareegamummaadhaan boqotan. Biyya Ateenaa keessatti qulqullichi kun beekumsaa fi hubannaadhaan kan beekamuu fi kabajamuudha. Magaalaa Ateenaa keessatti tokkummaa beektotaa fi gorsitoota moototaa keessaa tokko kan ta'edha. Duuka bu'aan Phaawulos gara biyya Ateenaa yeroo deemetti qulqullicha kana waa'ee amantaa barsiisee cuuphuun Episkoophosii taasisee muudeetiin jira. Kitaabota hedduu barreesseera. Kanneen keessaatii tokko kan guyyaa gaafa jimaataa dubbifamu waa'ee fannifamuu gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kan barreessedha. Sababni inni amaneef akkas ture. Guyyaa tokko mana falaasamaa isa keessa falaasamtoota Ateenaa kanneen dursaa isaanii ta'e wa'iin ta'e osoo jiruu guyyaa gaafa jimaataa waaree keessaa aduun ni dukkanoofte. Sagaleen bakakkaa guddaas dhaga'ame. Namoonni hunduu baay'ee rifachuun sodaatan. Qulqulluun Diyoonaasiyoos yoo gooftaa waan addunyaa keessatti ta'aa jiru nutti himii jedhanii gaafatan. Innis biiftuu, ji'aa fi urjiiwwan qoratee callisuun tasgabbaa'anii arge. Galaanotaa fi galoo galaanaas qoratee ilaallaan hunduu cal jedhaniiru. Kana boodas kitaaba falaasamaa Arisxaalaabaa jedhamu fuudhee yeroo dubbisee qoratutti jecha Ilmeekiinuun jedhu arge. Kunis waaqni hin mul'anne ni bu'ee gosti isaas isa irratti ka'anii ni fannisan jedhudha. Yeroo sanattis uffata isaa tarsaasee baay'ee gadde. Beektonni isaa jala jiran waan arge akka itti himu gaafatan. Innis waan arge hundumaa yeroo itti himu baay'ee sodaatan. Barataan isaa Yusifoosin jedhamu guyyaa sanatti wantoota ta'an hunda maqaasaa, sa'aatii isaa, guyyaa isaa, ji'a isaa fi bara isaa akka barreessu ajaje. Dabalataanis balbala mana waaqtolfamaa irratti Ilmeekinuun jedhanii akka barreessan ajaje. Waggaa 14 booda duuka bu'aa qulqullichi Phaawulos gara Ateenaa dhufe. Gooftaan keenya gadi bu'uu foonii fi dhiiga haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam irraatii fudhatee dhalachuu isaa, rakkachuu isaa, fannifamuu fi du'uu isaa, gaafa guyyaa sadaffaa du'a mo'atee ka'uu isaa, ol ba'uu isaa fi jiraattotaa fi du'oota irratti murteessuuf lammaffaa akka dhufus ni barsiise. Namootni Ateenaas yeroo barumsa duuka bu'ichaa dhaga'anitti baay'ee ajaa'ibsiifatan. Gara Diyaanoosiyaas deemanii namichi tokko gara biyya keenyaa dhufee waan nuyi yookiin abbootiin keenya nu biraa turan hin beekne maqaa waaqa haaraatiin nu barsiisee jedhanii itti himan.
Diyaanaasiyoos duuka bu'aa Phaawulosiin gara isaatti waamsisee, maqaa Waaqa haaraatiin kan biyya keenya keessatti barsiiftu kun maalii? jedhee gaafate. Qulqullichi Phaawulosis karaa waltajjii keessan warreen darbe deemuutti balbala mana Waaqa tolfamaa irratti barreeffamaa Ilmeekiinuun jechuun arge. Kunis Waaqni hin qoratamne ni bu'e jechuudha. Anis kanan isiniif lallabu isumadhaa jedhee deebiseef. Yeroo sanatti barreeffama waggaa 14 dur barreesse sana akka fiduutiif Usifoosiin ajaje. Yeroo fi ji'a isaas duuka bu'aa sanaan gaafate. Innis ji'a Bitootessaa gaafa guyyaa 27 guyyaa jimaataa sa'aatii 6 irratti gooftaan keenya akka fannifame, yeroo sanatti aduun akka dukkanooftee laftis akka sochootee ibsee fi namootni Ateenaa yeroo kana dhaga'anitti qulqulluu Diyoonaasiyoos wajjin gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amanan. Cuuphaa kiristaanummaas isaan cuuphee Diyoonaasiyoosiinis episkopposii taasisee isaaniif muude. Sirna mana kiristaanaa kan hiike isadha. Kana boodas bara duuka bu'ummaatti gara biyya qarqara galaanaa jiru deemee namoota hedduu barsiisee maqaa gooftaa keenyaatiin amansiisee cuuphe. Raajiiwwan ajaa'ibsiisoo ta'anis hedduus ni raawwate. Mootichi gantuu Xeemaatiyaanos qulqullicha kana qabee baay'ees ni gidirse. Sana boodas mataa isaa kabajamaa sana irraatii kutee mataa isaa cites qabatee gara boqonnaa 2 deeme. Itti aansuun mataa duuka bu'ootaa isaa kan ta'an Usifoosinii fi Uriyaanos irraa kutee gonfoo wareegamummaa mootummaa Waaqayyoo irratti fudhatan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nuunis kadhannaa wareegamtootaatiin nu haa fayyisu. Eebbi isaaniis nu waliin bara baraan haa jiraatu. Ameen. Qulqullichi Riwaaqii fi Inxooniyoos guyyaama kana wareegamummaadhaatiin boqotan. Guyyaa yaadannoo abbaa Tseelotee Mikaa'el akkasumas eebbi isaanis bara baraan nu waliin haa jiraatu hanga bara baraatti. Ameen. Guyyaa kanatti yaadannoon boqonnaa ilma Seet Heenoosidha. Maqaa Waaqayyoo waamuu kan jalqabe Heenoosidha. Heenoos waggaa 190 erga jiraateen booda Qaayinaaniin dhalche. Qaayinaaniin erga dhalchee booda waggaa 715 jiraate. Ijoollee dhiiraa fi dubaraas dhalchee gaafa guyyaa sanbata duraas boqote. Umuriin isaa guutuun waggaa 905dha. Eebbi isaa bara baraan nu wajjiniin haa jiraatu. Ameen. Arjummaan Waaqayyoo, araarsummaan dubaroo Maariyaam, eegumsi ergamoota Waaqayyoo, eebbaaf ayyaanni raajotaa, suugni wareegamtoota hunduma keenyarrayyuu oolee kan bulee nuuf haa ta'u. Waaqayyoo Waaqni keenya waadaa wareegamtoota duuka bu'oota isaatiif galeen nuunis biyya keenyaaf maatii keenya hundumaa akka nu eegu, akka nu tiksuudhaatiif tolaatiif eeyyama Waaqayyoo keenyaa nuuf haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Galanni keenya ulfina isaatiif kaanee hundi keenya Waaqa jiraatu hundaa dabarsee beekuu hafuuraa